Kaddaama yeroo durii kaddaama waggaa arfan waggaa sadan dura yeroo bilbila haasoftu dhaggeeffadha yeroo hojjettuu fi yeroo bilbila haasoftu kuni bilbiladha. Hello akka fayyaa keetii lubbuu nagaa galata waaqa ati akkam ani nagaa kooti waaqayyoo haa galatu hojiin akkam hojiin bareedaadha lubbuu hojiin natti tolee jira ishoo giiftii koo jabaadhu ittuma fufii hojii keeti si boonsa eeyyeen dhugaa keeti atis naaf jabaadhu koodeetiyya anis nan jabaadha atis jabaadhu harka wal qabna bor nama taana waan ta'eef maatiin keenyas nu dhaggeeffachaa jiru mee gara fuulduraatti immoo maal yaadda koodeetiyya haadhoo kokottu waasi mari'achuuf dhufeera maal seete ji'a kana hojjennee ji'a kanaati booda immoo maallaqa keenya walitti qabannee yookiin lafa bitanna yookiin mana abbaa keenyaaf ijaarra yookiin immoo waa tokko goona quqqubee galle walitti qabannee birrii ishi anillee yaadni keeti naa ta'ee jira tole haadhoo jabaadhu hin nuffii jabaadhu ati madaamis gammachiisuu yaalii ofii kees of hin gatii yeroo yerootti nyaata kees nyaadhu dhugi uffata kee uffadhu yaani qulqullina kee eeggadhu yuunifoormii makeetii jabaadhu oftii koo bareedduu koo jabaadhu waaqayyo si haa gargaaru atis naaf jabaadhu habiibtii koo tole okay amma immoo sarraatanyoota ammaa yookiin immoo shakaalaa ishee ammaa jechuudha hambara kana sinittan hima. Hello haadha ishee haa nyaattu amma yoomitti kana way'ana haadha ishee haa nyaattu yoon ishee dhiiseewoon galeewo. Hello maal taatee akka fayyaa keedha fayyaa maaltu jira achi fayyaan ishee iyyuu hin jirtu achi haadha ishee haa nyaattu naa gamte kunu fayyaa maalan qaba kunu gubachaan jira na gubde madaamin akka ibiddaa na gubde bakka jibbee hojii ishees ani kana gara deemutti haree ishee fi dadhabeen hin barbaadan ani biyya kiyya galuu barbaada hankees akkasuma bakka hankoolleen taa akkasuma na gubdi akkanuma akkuma hankeesi gubdu kana na gubdi akkam goonaa gaa kana hanga yoomitti kana damdamanna mee hamma yoomitti deemnee mana namaa har'a hanga yoomitti kosii namaa harree mana namaa qulqulleessina dhugaa an akkasiin seenee bar gaafan biyyaa dhufe akkasumatti hin fakkaanne ani waan maqananii wayii natti fakkaate malee kottu dhugaa akkas goona maal goona kottu hin gallu atis madaamii kee jeeqi anis nan jeeqa waan isheen si ajajju toshiteen ejjetiin bakka hojii akkasumatti ulfaata taanaan hin ta'a ani ko saayitii akka Itoophiyaa saayitii jaatarrafa bar jaha jetti ani immoo torbattarrafa hankees akkasii maali gaa kun hunda dhiisnee galla kottu anis dhiiseen gallee Dubaay deemu akkas jechuudha. Obboleewwan kiyya nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya makina isaan kiyya anaaf kabaja kooti anaaf ulfina kooti anaaf guddina kooti anaaf jijjiirama kooti waan ta'eef nan qaanessu na boonsa jechuudha akka onnee koo jaalladhutti nan jaalladha kana dagalee jiruu kooti bu'uura jireenya kooti kanaafu ifa jireenya koo ta'a jedheen abdadha. Maal seetan fakkeenyi tokko isinitti maal nama hunda miti shakaalaa hunda miti kaddaama hunda miti namoota baay'eetu jira jechuudha. Har'a fakkeenya wayii tokko namarraa argee dhufe jechuudha. Namoota durii ejjetuu barbaatanii fi warra ammaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe gizee dura biyya Arabaa dhufnee bilbilli nu harkan jiru bilbila lama miti tokko viidiyootti waraabaa tokko akkas qabeera lama miti tokko hin qaba babaan ani jechuudha bilbil tokkitti hin qabun ture maal seetan televiziinii rimootii viidiyoo jette kun rimootii amiti rimootii kanan beekan dhugaa waaqayyooti jibii rimootii yoo isheen jette ani rimootiin beekun ture
dukkana keessa nama jiruun ture. Yeroo sanatti garuu abdiin kutama. Nana jedha jedheen otuman imimmaan kee akkana haxaa'u natti toles lafa ciises sireerra ciises hojiin baay'ates natti xiqqaates damdamadheen jedha ture. Amma garuu erga bilbilli kun dhufee jechuudha. Hello waliin jechuu erga jalqabne yoo galle maal ta'a? Yoo dhiisne maal qaba? Kana wanna yoo nutti hafe maal qaba? Maali biyya keenya keessatti hojjennee jiraachuu hin dandeenyu? Warri jechan jirtu jechuudha. Hin gowwoomiin waasiin hin jedha. Dhugaa waaqaati. Mee isa keessaa dhufte sana yaaddadhu. Biyya keenya keessaa dhufte sana yaaddadhu. Asittoo of yaaddadhu. Of ilaali. Dhugaa dubbachuuf namarra kaa'uun cubbuudha. Araba jechuun haadha ofiiti. Ilma isaanii obboleessa keeti. Abbaan isaanii abbaa keeti. Yoo ati ofii kee nama taate jechuudha. Yoo ati mataa kee gadi qabatte jechuudha. Yoo ati bor naman ta'a jette of jijjiiruuf dhufteetta yoo taate jechuudha. Yuunifoormii uffatte ayyaanni waggaa dhufe maaloo dhufe asiin viidiyoon dawalaa asiin akkasan ta'a ani bashannanne tiktok viidiyoo waraabne viidiyoo laayivii feesbuuk irra hin qabu an akka namaa hin ta'u akka ollaatti hin bulane akka mana keetti bulta jechuudha. Amalli namaa manni nama hundaa adda addaa jechuudha. Akka inni isa tokkoof yoo tole siif toluu dhiisuu danda'a. Isa tole sana ilaaltee hankee ishuma irra jirtu sana of jalaan balleessi. Riiskii qabdu sana qabadhu harkatti. Obsi hojjedhu. Biyya keenyatti birrii tokko miti. Shiliingii tokko fiduuf ganama halkan keessa saayitii sagalitti qaansiraa hojjechuuf jechuudha. Halkan keessa saayitii sagalitti baate tiraanispoortii eeggatte ganaa makiinaa eeggatte otoo bokkaan gadi sitti roobu otoo qorri si waxaluutii mar'immaan kee duwwaadhaan otoo kaatee ganama waa tokko hin qopheeffatiin bishaan qorraa ta'uun dhugiin hiriira dhaabbattee iddoo hojii kee ga'uudhaaf guyyaa keessa saayitii 2 sitti ta'a. Biyya kanatto ganama yoo kaate namni nyaatiin siin jedhu hin jiru. Namni dhugiin siin jedhu hin jiru. Yoo kaate mana haruun hojii guddaa miti. Shintibeetii hiikuun hojii guddaa miti. Shintibeetiin akka biyya keenyaa miti. Udaan namaan agartu, funcaan namaan agartu, saraamikii miiccaa, qulqullina qaba. Waan hunda caala qulqullinni biyya kanatti eegama shintibeetiidha. Shintibeetii jechuun akka fuula kee qulqullina eeggattudha. Otoo biyya keenya ta'ee si nuffisiisa. Udaan namaa akkamiin dhiqa, funcaan namaa akkamiin dhiqa si jechisiisa. Miti garuu biyya kanatti gurfaa kutaa ciisaa olitti kan kunuunfamu shintibeetiidha. Mee sobdee jedhaa. Kana dhiqxee yoo jiraatte kolfan qaba. Of jijjiiruuf ufte waan ta'eef. Borsi boonsa kun immoo. Inna birri tokko yookiin 2 argachuuf bilookkii dugda keetti baatta. Aduun asii gadee si waxala. Roobni asii gadee si waxala. Bifti kee kun hin jijjiiramu. Gogaan kee kun shommoqee. Diimtuun gurraachoftee. Gurraachittuu qaqaa fakkaatee. Coologdee akka daraaraa jechuudha. Akkasittuu nan jijjiiramattee jetta biyya kee keessatti. Biyya Arabaa keessatti yoo sitti qorre waan sitti ho'isu sii fidu dirqa. Yoo sitti ho'e kunoo bana qilleensa waan sitti qorrisiisu sii fidu. Kana jechuun dhugaa rabbiiti. Harka waaqaa nama gargaaree akkana si kunuunsu sitti fakkaata. Garuu immoo namoonni tokko jechuudha. Biyya Arabaa dhufee mana namaa ejjechuu koonna ayyaa biyya orma namoota boo'an faanaan argan. Namoota ayyaana fa'aa arganii boo'an gaafa ayyaana maatii fa'aa ilaalanii boo'antu jira. Maatiin kee waggaa tokko kee waggaatti foon kan nyaatanii. Miskiinota meeqatu waggaattu foon nyaatee hin beeku. Lukkuun killee nyaatee hin beeku. Ati garuu ganama foon nyaatta, guyyaa foon nyaatta, halkan foon nyaatta. Killee otoo nan nyaadhatte talaa jaarraa 30 fuutee nyaatta. Garaan kee sii fudhannaa ishii jedhee sii fudhatu malee jechuudha. Ganaa warra du'ee badee waggaatti waa takka argate ilaalte ijiruu biyya ormaa. Ijiruu biyya ormaa. Maa waaqa ofitti irrifaasisna, maa rabbi ofitti irrifaasisna galata kee maaf hin jennu. Hin qaanoftanii
dhugaa Yesuus ani ofin taazzabe naman taazzabe. Inna maal jechuu barbaadeen mee isa keessaa uftan ilaala. Har'a birrii Itoophiyaa keessatti waggaa tokko hojjettee birrii 30,000 kaawwachuu dandeessaa? Waggaa tokko guutuu hojjettee birrii 30,000 kaawwatta? Aduu sana keessatti asitti yuunifoormii sitti ta'uu isa malee bifa tokko si'a takkaatiin bifa tokko bichaa 3-4 sii fidu. Sitti qayyaru maajaan keen qayyaramaa, paantiin keen qayyaramaa, yuunifoormiin keen qayyaramaa, shaamboonis sitti bitamaa, saabunaanis sitti bitamaa. Namni nama nuffa haati ofii nama nuffiti. Garuu biyya kanatti yoo ati dhiqatte maa bushaan badee maa saabunaa fixxaa maaloodhaan kanan hin jiru. Ati garooti qulqullina kee eeggattu haadha shakaalaa kooyis riyaa heeluwa maashaallah sirraa jiru. Shakaalaan kun fooliin ishee namatti tola yoo hojjettu yoo nama bira dabartu. Shakaalti riyaa heelus jetti gara deemtutti illee shakaalaan kun fooliin ishee namatti tola. Hojjettuun kiyya fooliin ishee dessi nama jedha. Shaaworii galtee tarawash kuyyoomiyyeen tarawash shakaalti. Hojjettuun kun yeroo hundumaa shaaworii galti hin gammadu jechuudha. Otoon keenyaati garuu ganama shaaworii galtee galgala shaaworii yoo galte saabunaan umee siin jetti. Shittoo godhatte shittoo siin eeyyaman bakka biyya kana shittoo siin eeyyaman. Sababa isaan shittoo siin eeyyamne immoo dhiirotoon mana keessa jiru shittoo dibachuuf miti atis immoo kan biyyaa baate kan kana shaffanattee ejjettu bor naman ta'a jettee ta'a. Ulfinaadha kun amma anaaf kabaja kooti baay'eetti gammada. Nama tokko gaafa biyyarraa viidiyoo sitti dawalan kun hin jirtu maal shaffanattee teessee. Saayizii kee miti kun saayizii kuyya miti wayyaan kun jechuudha. Anaaf garuu natti tola na gammachiisa. Kanaafuu namoonni tokko yuunifoormii keessan ilaaltanii kan gadditan jirtu. Hijaaba kana ofitti xaxxanii yeroo teessan kan gadditan jirtu. Makiina isaa baattanii yoo deemtan kan gadditan jirtu. Hin gowwoomina warri kun dogoggora mataa keessanii dogoggora guddaa qabdu. Inna asitti yoo akkam ta'e yoo akkam ta'e namni tokkitteen Joordaan jiraadhu, Beerut jiraadhu, Saawudii jiraadhu, Dubaayii jiraadhu, biyya kamiyyuu jiraadhu. Har'a miindaan kee ji'a tokkotti. Otoo as keessaan hir'isiin achi keessaan hir'isiin 30,000 gadi kan nyaattu jirta. Mee ani 30,000 gadi nyaadha guyyaa har'aa kanatti. Isa duraa noo. Isa dura darbeen dubbatiina. Isa ammaa kana namni miindaan kiyyaa otoon ani keessaan kutiin ji'aan 30,000 gadi nyaadha jette mee koomentii jala kaa'i. Garuu biyya abbaa kee keessatti otoo aduun si waaduu otoo bokkaan si waaduu otoo beelli mar'immaan congaarraan kee walitti waadamuuti hir'ina viitaaminiidhaan dhiigni kee hir'ate akkas otoo taatuuti 30,000 waggaa lamatti hojjettee harkatti kaashii qabachuu hin dandeessu. Kanaafuu hundumti keessan galata kee yaa Rabbi galata kee yaa Waaqayyo fayyaa bichaa naaf kenni je'aati yoo madaamiin kana go'i jette godha waan beekuu hin dandeenyellee hojjedha. Maaliif yoo jettan barumsa sinii ta'a. Ogummaa sin har'a asitti bartan yoo hojjettan toshuu, danfisuu, hojjechuu, qulqulleessuu nama jalatti gadi je'anii ulfinaan buluu yoo bartan biyya keessanitti ulfina argattu. Mataa kee yoo gadi qabatte kabajaa bartaa, jaalala bartaa, hojii bartaa, waa hedduu bartaa jechuudha. Kanaaf ittiin qaanfatiina. Namoota baay'een kan itti qaanfattan jiru. Namoonni baay'een immoo kan obsa abdanii taphaasaacatan jiru. Bakkuma jirtan sana dhaabbadhaa. Iddooma jirtan sana manuma jirtan sana keessatti obsa. Yoo har'a beelofte, yoo har'a eebotte, yoo har'a dadhabde jaaluma jalaan waggaa tokko yeroo fixxu gaafa waggaa lammaffaa dabalaa fooyya'aa, sadaffaa fooyya'aa, arfaffaa fooyya'aa, shanaffaa fooyya'aa, gaafa waggaa ja'affaa, gaafa waggaa torbaffaa manni arabaa mana kee ta'e jechuudha. Situ isaan irratti manaa jira ta'ee isaan jiraachisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Yoon kana soba ta'e namoonni baay'een ragaa naa ba'uu dandeessu jechuudha. Ofirraa waanan argeef kijibaa miti, laayikis barbaadeen miti, sabskiraayibis barbaadeen miti, maallaqas barbaadeen miti jechuudha. Namoota baay'ee waan as ba'anii waanuma dubbiin taane waanuma xiqqishuu irratti as ba'anii boo'aniif jechaa jira jechuudha. Namoota baay'een waanna xiqqishuu tokko bira darbuu dandeessu akka waanna ulfaataa bakakkaa wayii irra gadi bu'ee tokkotti kan ulfeessitanii ilaaltaniif siniin jechaa jira. Bakkuma jirtan dhaabbadhaa amantii qabdanii jabaadhaatii hojjedhaa gaafa jabaattan immoo akkamitti akka jijjiiramtan akkamitti akka
maal keessa akka dabartan obsi immoo maal akka namaa godhu bu'aan obsaa maal akka ta'e bartu jechuudha. Kanaafuu bakkuma jirtan dhaabbadhaa jabaadhaa isiniin jedhaa isin jaaladhaa isin kabajaan keenya kana wajjiniinidha naa jiraadhaa yaada yoo qabaattan qeeqallee yoo qabaattan komentii jala naa kaa'uu dandeessu. Hanga turtii biraa walitti deebinutti nagaan turaa sirriitti caqasaa.